Bichi godina Arsii lixaa aanaalee Fudulaa fi Asaasatti haala hojiiwwan misooma qonnaa kilaastira qamadii fi garbuu irra jiru daawwatee jira. Daawwii hojii misooma qonnaa bara kanas bifa adda ta'een lafti bal'aan kilaastira misoomaa jiraachuu fi karoorri qonna gannaa irratti qabame milkaa'aa ta'uu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Abarraa Warquu himan. Taasifnemo alat sinergina jenneet hojjechaa jirra waan ta'eef wanna maqoorree xiyyeeffannoo baay'ee kan godhaani soo karoora keenya argaa deemaa jira jedhachuun hin danda'ama. Hojiin kilaastiraas baay'ee yeroo ammaa kan idileera jechuun hin danda'amu. Idileera bara darbee qonna gannaa kan kilaastira dhuunfame baraan persentii 75 hektaara guutuu jirurraa hektaara miliyoona 4.5 kilaastiraan oomishna jenneeti qabannee jira. Yeroo ammaa kana miliyoona 4 akka godina Arsii lixaatti qonna gannaa bara kanatti lafti hektaarri 343 ol qonnaan misoomaa kan jiru yoo ta'u oomisha kuntaala miliyoona 10 ol argachuuf hojjetamaa jira jedhan gaafatamaan biiroo qonnaa godinichaa Dr. Abdullahi Beekam. Kilaastiraan qotee bulaan oomisha garagartuu guddaa qabu san walitti fiduudhaan akka walitti dhufan oomishtummaan karaa kanaan dabala jennee hojii bal'aa hojjetaa jira. Kana wajjin wal qabatee lafa qonnaa keessaa 80 kilaastiraan walitti dhufnee qotee bulaan abbaan maasii kanniini walitti dhufanii hojimaata tokko guyyaa wal fakkaatutti kunuunsa wal fakkaatu akka godhan gochuudhaaf hojii bal'aa taasisaa jira. Kanaan hektaara gara 270 kan ta'u kilaastiraan ijaaruu jira. Kana keessaa kilaasteroota gara 24,851 ol ta'an yeroo ammaa kana ijaaramanii midhaan itti faca'ee kunuunsi yeroo ammaa kana barbaachisu aramaa irratti ilbiisa irratti waagii irratti hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jirra jechuudha. Keemikaalonni farra aramaa fi waagii gama Federeeshinii Yuuniyeenii fi waldaalee hojii gamtaatiin akka dhiyaatu kan ibsame yoo ta'u qonnaan bultoonni keemikaalli farra aramaa fi waagii biifaa jiraannus ajjeesaan jiru kanaaf falli waaraan nuuf kennamuu qaba jechuun gaafatan. Maaf dhibba shaniin bitanuu guddaa jennaa barana namni waan ogeessi jedhutti hin godhu. Akka biyyaatitti qorichi fidame kun akka biyyaatti sosochii qamadii biyya alaatti ergamuuf taasifamaa jiru milkeessuuf hojiin kilaastiraan hojjetamu cimaa ta'uu kan ibsan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Abarraa Warquu keemikaala farra aramaa fi waagiin wal qabatee gaafilee qonnaan bulaarraa ka'aniif akka biirichaatti qorannoo falli ni kaa'amas jedhan. Iddoo akka jirutti immoo dhiyeessitoonni abbootiin qabeenyaa biyya alaatti gashanis jiru waan ta'eef isa ogeessonni sirriitti isaa wajjin ta'anii marachiisanii karaa qonnaan bulaan miineen gatiidhaan qonnaan bulaan akka mi'aan gochuudhaan qonnaan bulaan akka itti fayyadamu gochuutu baay'ee barbaachisaadha. Hojiin kun karaa qindoomina qabuun karaa intigireetii ta'een hojjetamuu danda'u ture jiraata. Hojiin hordoffiif deeggarsa ogeessa keenya baay'ee keessattuu to'annoo aramaa fi ilbiisaa irratti baay'ee barbaachisaadha. Ergaan keenya guddaan isaa kana jechuudha. Godinichatti lafa hektaara 340 ol misoomsuuf karoorfame keessaa qamadiin lafti hektaarri 124 irratti misoomaa kan jiru yoo ta'u kilaastiraan ammoo lafti hektaarri 270 ol misoomaa jiraachuu ifoomeera.